Ashama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii Kiyyaa Lammii kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtan akkamis sa'aatiif yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa koodha galata waaqayyoo isinis bakkumaaf iddoo jirtanitti akka nagaa fayyaa naaf jiraattan abdii guddaan qabaa jira jirtu isiniin jecha har'as deebee dhufeetiniin jira har'allee yaada baay'ee barbaachisaa fi baay'ee ijoo ta'an waliin ilaaluuf kan isiniif qabadhee dhufe jalqabaa kaastanii hanga dhumaatti yoo na dhaggeeffattanii yaada baay'ee kan irratti naaf kennitanii fi akkasumas yaada kan isinirraa barbaadu jechuudha. Warroonni viidiyoo kana dhaggeeffattan dhugumatti haga dhumaa dhaggeeffadhaatoo yaada keessan naaf qoodan malee hin bayinaa isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan warroonni duraan na jajjabeessaa jirtan hedduu guddaa naaf galatoomadha. Warroonni har'a dhuftan nooraa seenaa manni kiyyaa mana keessan isiniin jedha. Itti aansuudhaan yaadni koo akkuman amma eeruuf yaalatti yaadata baay'ee ijoo ta'ee fi akkasumas immoo kanuma duruma kana mana koo keessa hojjetamaa ture jechuudha. Yaadni kun qabadhee isinii dhufe yaada yookaan har'a immoo ilaalcha addaatiin yookiin immoo mata duree addaatiin miti jechuudha. Garuu wanta isin yaada irratti kennitanii fi akkasumas immoo wanta yaada isinirraa barbaadu waan ta'eef haga dhumaatti anuma faana taa'aa isiniin jedha. Itti aansuun kabajamtootaaf jaalatamtoota koo warroonni qophii wal baluu irratti argamtanii yookaan immoo akkasumas affeerramtan walumaa galattuu hundi keessan guddaa naaf galatoomaa isiniin jedha. Warroonni hojjettaniis naaf galchitanii hedduu guddaa galatoomaa. Warroonni immoo osoo hin hojjetinis haalli isiniif mijachuu dhabuurraan namoonni tokko viidiyoo isiniif deemuu diduudhaan hojjettanii aarsaa keessan itti kaffaltanii warroonni na bira ga'uu dides hedduu tokko naaf galatoomaa baay'ee isin galateeffadha onnee koorraa baay'ee isin jaaladha. Nama tokko lamaa miti jechuudha namoonni viidiyoo isiniif deemuu dide isinin beekaa hedduu naaf galatoomadha. Isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo warroonni immoo naaf hojjettanii naaf galchuudhaaf osoo fedha qabdan haalli hojii wantoota adda addaarraa kan biizii taatanii haala isiniif mijachuu dides hedduu guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan warroonni hojjettanii naa galchitan dhugumatti isin amanamtoota baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessan immoo maaliin mul'ateeti hojiidhaan mul'ateeti malee afaan kootiin jedheef miti jechuudha. Maaliif sababni qophii wal baruu irratti namoota hedduu affeereen jira. Namoota hedduu keessaa namoota muraasa jechuudha. Namoonni naaf deebistanii isaanis maqaa keessan eeruu hin danda'a. Warroonni isin affeeree warroota amma gara chaanaalitti dhufan mitis harki caalan warrootuma duraan waliin turredha. Warroota gara amma chaanaalitti dhufan fuuldura kana isin barsiisuu danda'a. Kan ofii kiyyaa baradhes immoo fidee isin barsiisuu danda'a jechuudha. Anuu hin barannee waliinis turtii hin taasisne jechuudha. Warroonni turtii waliin taasisne keessaa warroonni viidiyoo hojjettanii naa galchitan kan akka gaaddisee, kan akka boonee, kan akka boontuu, kan akka walee, kan akka heenanii, kan akka feenatii hedduu guddaa naaf galatooma jecha isiniif hin qabu jechuudha. Maaliif namni tokko amanamummaan namatti kennamu tokko kanumaan madaalama jechuudha. Wanta biraatiin hin madaalamu wantoota gurguddaadhaan wal hin madaallu borullee wantoota gurguddaa wajjin hojjennallee osoo jennee wantoota xixiqqoo kanarraa wal madaallaa jechuudha. Gaafiin kun ulfaatee miti nan beeka gaafichi hin ulfaatu garuuti immoo haala qophii wal baruu irratti akka anaatti jechuudha. Akka anaatti akka itti yaadee baasetti qophii wal baruutiif ni ta'a jedheetiin malee gaafota ijoos wal gaafachuus wallaalleeti miti jechuudha. Gaafii ijoottis nan dhufa jedheen ture garuu immoo hirmaannaa irratti xiqqoo hanqina qabna dhugaa dubbachuuf hanqina qabna jechuudha. Warroonni haalli isin mijanne akkuma dura isiniin jedhe isin galateeffadheen jira. Kana waan ta'eef garuu ammas immoo warroonnumtiyyuu viidiyoo kana hojjettanii naaf galchitan fedha keessan yoo ta'e yoo dhuguma sagalee kana dhaggeeffattan yaada itti aanu irratti yeroo duraallee dhagadhumaa wannaa kiyya qophii wal baruu yoo laaltan ta'e sagantaan har'aaf nu ga'u yeroo itti aanutti qophii wal baruutti itti deebina jedheetiin hin ture. Kanaafuu immoo bifa gaafitiin ammallee wantoota immoo amma
bifa wal baruu osoo hin taane wantoonni hawaasni keenya nurraa baratu, wantoonni dhaloonni boruu nurraa baratu wal irraa barannaa, rakkina hin qabu. Kiyyaa kootu mana keenya, kootu nus hin dhufna mana kee honaan jettanii rakkoo hin qabu. Gaafii isinii baasee fiqaada keessan yoo ta'e mana kootti isin waaman isiniin jedha. Garuuti immoo warrootuma dura affeere kun keessaa nama muraasa namni qophii wal baruu kanarratti argamtanii naaf galchitan jechuudha. Warrootan beekuyyuu hundaayyuu hin affeerre hundas affeeruudhaaf dura immoo kunumti jalaa iddoo haa qabatu jedheetiin rakkoo hin qabu. Namoota baay'een na hafee ammallee hin jiran jechuudha warroon hin affeeramne. Affeeramtanii hafuun keessanii namatti tolaa jechuudha. Garuu ani immoo maaliifin kiyyaan nama wal baruu barbaadellee kan jettan yoo ta'e wantoota baay'ee fi wantoota ijoo kaasee isinitti himuu danda'a jechuudha. Kanaaf isiniin jechuun barbaada. Walumaa galattuuyyuu warroonni naaf hojjettanii naa galchitanis galatoomadha. Warroonni naaf hojjettanii hin galchines galatooma isiniin jedha. Akkasumas immoo akkasuma warroonni naaf duraan hojjettanis warroonni duraan naaf hin hojjennes amma yaadni isinirraa barbaadu yaada itti aanu gaafii itti aanutti nuuf ce'ii qophii keetirratti ittiin deebinaa hin hojjennaa waliin hojjennaa gaafilee tokko tokko waan beeknu walirraa barannaa kan naan jettan yoo ta'e yaada keessan kan keessan na dubbisuu barbaadan keessan na dubbisaa, kan keessan na dubbisuu hin barbaannes gara koomantii jalatti warroonni duraan keessa waliin dubbannu keessanis na dubbistanii karaan bal'aadha sinan eegasiniin jedha. Warroonni immoo keessa waliin hin dubbanne gara koomantii jalaatiin na dubbisaadha. Achi wal dubbifnee gara keessatiin immoo waliin haasa'uu ni dandeenya siniin jedha. Haalli chi qophichaafti fi akkasumas immoo fuulduratti kaammoo qophiin gaafiin bahee dhufuun beekamu. Okaa ulfaachuu danda'a, okaa ulfaachuu dhabuu danda'a. Akkuma qophii wal baruu kanarratti jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jechuun barbaada obboloota koo. Egaa kaa qophii wal baruu maaliif barbaachisees jennee ilaaluus dandeenya jechuudha. Maal isinitti fakkaata obboloowwan koo? Miidiyaa kanarratti erga fayyadamuu qabnee akka kootti waggaa tokko darbeen jira. Garuu waggaa kana keessatti eenyutu eessa jedhee adda baafadhee hin beeku jechuudha. Baay'inaan garuu yookaan mana namaatti affeeramuu dandeenya. Garuuti immoo mana koottis nama sin affeerree karaa mana namaattis yeroodhaaf online irras baay'een turre waan ta'eef hin affeeramne jechuudha. Walumaa galattuuyyuu. Kanaaf kan keessa koottis gaafiin ta'e mee hiriyoottan koo kun eessa biyyi isaanii hoo'essa dhaloonni naannoon isaanii akkasumas immoo maatiin isaanii maatiin irraa dhalatan maatii akkamiiti kan jedhuudhaaf gaafii natti ta'eetiin gaafii kana isinii baasee isiniin jedha walumaa galattuu. Egaa kaa gaafilee kana keessatti gaafilee adda addaa gaafileen garaa nama balleessu jiru, gaafileen namas gammachiisu jiru jechuudha. Qophii wal baruu kanarratti gaafilee hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu gaafii kana keessatti immoo warroonni nattis gaafiin kunis immoo isinitti keessa miira keessa isin galchee naa waraabdanis jecha isiniif hin qabu. Maaliif hundi keenya mana keenya jira wanta ta'eef rakkisu miira keessas galtanii aizochuu isiniin jechuun barbaada. Hunduma keessaniif waaqayyoon jajjabina isiniif haa kennu isiniin jedha. Itti aansuudhaan anis qophii wal baruu tokkoon ilaalchisee dhimma dhuunfaa kootiitiin warroonni na baruu barbaadanis manuma kootti koottaa na baraa isiniin jedha. Viidiyoo tokko isiniif hojjedhee nan dhufa yeroo biraatti qophii akkuma keessan kanaan kan keessan irraa kan adda ta'e miti. Qophuma keessan kanaanii kiyyaanis nama akkamiiti, maatii akkamiiti irraa dhalattee, maatiin ishii meeqaa, eessatti dhalattee, eessatti guddattee, aadaan naannoo ishii kan akkamiiti kan jedhuufi anis viidiyoo tokko waraabee isiniif nan dhufa. Akka qophiidhaan na eeddanis abdii guddaan qaba. Kana isiniin jechuun barbaada. Egaa akka qophii wal baruu baay'ee nama barbaachisa, baay'ee nama fayyada. Eessa akka taane jechuudha. Keessattuu eessa akka taane jechuun barbaada. Hundumti keenya ijoollee haadha takkaa fi ijoollee keessattuu ijoollee Oromoo afaan Oromoo dubbannuudha. Garuu eessa akka taane waliin beeknu, Wallagga taane, Arsii taane, Shawaa taane dhugaa waaqayyo waliin beeknu. Garuu ijoolleen hojjettanii agarsiisan hundi keenyayyuu wal agarra. Eessa hundi keenyayyuu Arsii, anis Arsiidha. Yeroo biraa viidiyoo biraatis isiniif dhufa jechuudha. Ijoolleen hindaalleen keenya Arsiidha. Keessattuu Arsii Asallaati. Garuu wal hin beeknu. Wal hin beeknu maal godharee wal hin beeknu wal hin iyyaafannu garuu wal fayyannaa fuulduratti illee kan jedhudha. Naannoodhaan wal qooduu kootii miti yoo nan akkasiin jedhu garuu
naannoonis wal qonnee bokkitti wal fayyadnu wayii ookaa jiraachuu danda'a. Maaliif namni bir karaatti wal fayyadu wayiitiin hin dhabamu jechuudha. Karaan itti wal fayyadnus immoo fuuldurattis waaqayyo haala naa mijeesse isa sanillee haala mijeeffadhee hin dhufnaa walumaanuutti dhufnaa. Isiniin jechuun barbaadaa wantoota gurguddoo wajjin taanee waliin hojjechuu hin dandeenya yoo wal taane qofa. Yoo waliin taane yoo kan wal harcaasnu ta'ee faayidaa nuuf hin qabu. Isiniin jechuun barbaadaa. Viidiyoo isinirra dheeressu jalqabaa kaastanii haga dhuma kanaan namoonni na dhaggeeffachaa turtanii hedduu guddaanaaf galatooma. Yaada keessan gara koomantiitti naa barreessadha. Anis nan dhufa yeroo biraa qophii wal baruutiin. Turtiin keessanii turtii gaarii isiniif yaa ta'u. Qophii wal baruu kan akka laayyeetti hin ilaalina. Mee gizmaliif illee seenu sa'aatii dheeraa irra teenya. Maaliif sa'aatii dheeraa irra teenyee wantoota adda addaa irratti haasofnee gubnaa miti? Amma mee fakkeenyaaf wantoota mana namaa tokkotti darbee viidiyoo kan dabarbee tokko irratti yookaan immoo akkasuma yaada tokko irratti dabarsinee gubna. Garuu liifuma irrattuyyuu qophii wal baruu kun baay'ee hin jiru. Oluma seennee mana namaa tokko irratti abaliyyoon akkanaa ani akkana akkas jennee waliin baru jechuudha. Garuu nagaa waaqayyo wal gaafannaa achiin booda mata duree waliin gaafannu jechuudha. Yaada biraatti dabarraa achuma waan biraa haasofnaa achumaan hin buunaa jechuudha. Nama muraasa namni akka kootan baay'ee mata duree olis hagan ol ba'u aguman ol ba'ee mata duree gaafadhee ibsannaan jedhu mana namaatti siyoon ol ba'e immoo qophiiwwan ati eessaa dhalattuu eessatii kootu maatii kiyyaaseera wal barii naan jedhamee namni yaada kan naaf dhiyeesse hin jiru jechuudha. Hagam mana namaa irrattis ol ba'u. Anis yeroo mana kootti nama affeeree ol baasu kanaan affeeree hin beeku namoota hedduu jechuudha. Garuu haguma guyyaadhaan mana keessan ol dhufnu osoo nama affeerree ati istiidiyoo keenya keessa argamtee ati dhalattuu eessati ati dhalataa eessati inni wal gaafanne wal baraa irra deemnayyuu jechuudha. Kanaafuu wal baruu irratti hanqina guddaallee hin qabna. Kanaafuu wantoota sirreeffamuu qabu walumaa sirreessaa deemna isiniin jechuun barbaade tananii bokkin itti dogongorri jiraatetti immoo dhiifama naaf godhaadha. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif yaa ta'u. Baay'ee.